waliigaltee nageenyaa taasisuuf hooggantoonni TPLF Afrikaa kibbaatti imalaniiru. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa haala yeroo ilaalchisee ibsa baaseera. Guyyaan raayyaa ittisa biyyaa boruu ni kabajama. Ashama akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa Kiiloolee odeeffannoowwan olitti dubbisnee bal'inaan isin biraan geenyaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Waliigaltee nageenyaa taasisuuf Dabratsiyoon Gabramikaa'el dabalatee hooggantoonni TPLF 9 ta'an gara Afrikaa kibbaatti imaluu isaanii beekamee jira. Tajaajilli miidiyaa Itoophiyaa daqiiqaa muraasa dura maddeen odeeffannoo dippiloomaatota argadhe jedhee odeeffannoo baaseen diila sana keessa hoogganaa raayyaa kan ta'e Tsaarqaan Gabratintsaa'ee fi koominikeeshinii hawaasaa kan ta'e Geetaachoo Raddaa dabalatee ta'us beekameera. Jarreen kun maqaan isaanii kan beekamanii fi kan ifata hin taane namni sadii itti dabalamanii deemuu isaanii ifoomeera. Garee waliigaltee kanas Maqaleedhaa hanga Jibuutiitti erga imalanii booda gara kibbaatti imaluun isaanii beekamee jira. Kanumaan jarreen gara Afrikaa kibbaatti imalan keessaa Geetaachoo Raddaa, Jeneraal Tsaarqaan Gabratintsaa'ee, Ambaasaaddar Wandimmoo Asaamminoo, Dr. Fissaa Gabratsiyoon, Tawaldee Gabratintsaa'ee, Haasaa Gabra Yohaannis, Asaffaa Abrahaa fi eegdonni isaanii namni 5 Afrikaa kibbaa galanii jiru. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa haala yeroo ilaalchisee ibsa baaseera. Tajaajila ibsa baaseen raayyaan ittisa biyyaa magaalota naannoo Tigraay to'achuu itti fufee jira. Raayyichis magaalotatti waraana utuu hin geggeessin tooftaa humnoota garee shororkeessaa TPLF dadhabsiisuu fayyadamee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa waliin qindoomuun naannawaa to'annoo jala oolchetti deeggarsi namoomaa akka qaqqabu hojjechaa jira. Dhaabbileen kenniinsa tajaajilaas naannawaalee to'atamanitti tajaajila eegaluuf qophii taasisan akka saffisan taasisaa jira. Hawaasa naannawichaa waliin mari'achuun caasaan bulchiinsa uummataa akka gurmaa'uuf daandii mijeessaa jiraachuus ibseera. Kun utuu kanaan jirus gamtaa Afrikaatiin mariin nageenyaa Afrikaa kibbaatti gaggeeffamu irratti kan hirmaatudha. Carraa mariin nageenyaa kanas walitti bu'insichi carraa karaa nagaan furuuf akka dandeessisutti kan ilaalamudha. Raayyaan ittisa biyyaas haalota wareegama kaffaluun qajeelcha dhufee caalmaan cimsuuf carraa haala mijataa kan uumudha. Jilli Itoophiyaa marii nageenyaa irratti hirmaatus har'a ganama gara Afrikaa kibbaatti imalee jiraachuu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksiseera. Guyyaa boruu onkoloolessa 15 gaachana biyyaa kan ta'eef guyyaan raayyaa ittisa biyyaa ni kabajama. Guyyaa gootichi raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisee agarsiisni suura mul'isuun banamee jira. Guyyaa borii kan kabajamu guyyaan raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisee agarsiisni adda addaa ni gaggeeffama. Guyyaa har'aas maddi cimna keenyaa uummata keenya mata duree jedhuun guyyaa raayyaa ilaalchisee suurawwan qophaa'een eebbisiifamuun banameera. Raayyaan ittisa biyyaa lubbuu tokkittii qabu osoo hin sassatiin nageenya Itoophiyaanotaa eegsisuuf boolla caakkaa aduu bokkaa osoo hin jedhin rakkina isa mudatan hunda danda'ee adeemsaa fi ilaalcha diina jala barbadeessee Itoophiyaa fi jireenya Itoophiyaa kan biriichee eegee goota biyyittiin dhaaddatudha. Goota akkasii kanaaf immoo kabajni biyyaa guddaan akka isaaf barbaachisu Itoophiyaanonni hundi tokkummaan kan itti walii galudha. Itoophiyaan har'a gootota ilmaan ishee kanaan kabajamtee akka jirtu borus irree gootichi raayyaa ittisa biyyaatti kan ishee mudatu hunda cabsuun seenaa hojjette biyyatti fuftudha. Goototni raayyaa wareegamaniif kabajni seenaa ta'ee bara baratti ce'aa kan jiraatu ta'a. Itoophiyaan ilmaan isheen kabajamtee diinota ishee hunda irratti mo'attee itti fufti. Egaan dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenyaa har'aaf kan qabannee dhiyaannee asuma irratti golumnaa turtii gaarii qabaadhaa jechaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa galatoomaa.